yeroo ammaan tana weerara babal'ifannaa daangaa lafa Oromiyaa irratti deemaa jiru laalchisee akkasumallee dogoggora opiniyoon hojjette kaayoo fi akeeka Ziyaad Barree fi dhaaba adda bilisummaa uummata Ogaaden barruu gabaabaa qondaallee adda bilisummaa Oromoo duraanii amma biiroo tikaa fi odeeffannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti aangawaa katee obbo Ibsaa Nagayoodha barruu gabaabaa akkas jechuudhaan barreessee jira. Daangaan Oromiyaa kan saraarame yeroo chaartaraa bara 1990 takka hanga bara 1992 akka lakkoofsa Girigooriyaatti yeroo daangaan saraaramaa ture beekaatis haa ta'u wallaalummaa irraa kaqee dogoggorri seenaa Oromiyaa irratti hojjetamee jira. Kunis kan raawwatame yeroo sana TPLF jala kan turan bakka bu'oota uummata Oromoo ta'anii warra of ramadan turan. Baay'een isaanii seenaa Oromoo illee kan hin beekne turan. Kana irraa ka'uudhaan yeroo laftii fi uummanni Oromoo gara sabootaa fi sablammii ollaatti cittuu callisanii ilaalan. Kaan ammoo tolooltummaa fi fakkii sabootaaf taana jechuudhaan magaalota tokko tokko akka ergisaatti warra ollaatiif kennan. Kan Oromiyaa ta'e akka ergisaatti magaalonni warra ollaaf kennaman magaalaa Jijjigaa fi magaalaa Walqixxeetii fi naannoo isii yoo ta'an magaalaa Hawaasaa ammoo qondaala adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii amma maqaa dha'uu kan hin barbaanne akka kennaatti uummata kibba Itoophiyaatii jiraniif kenneeti jira. Booda warri Sidaamaa akka dhuunfatan godhame laftichi garuu kan Oromoo Arsii ture. Yeroo adda addaatti achirraa gara naannootti babal'ifataa dhufan. Gara ba'a Oromiyaatti yoo deebinu Oromiyaan Ogaaden Somaalee wajjin daangaa dheeraa waliin qabna. Kanaaf uummanni fi lafti Oromiyaa gara sanatti citee ture. Jijjigaan garuu akka ergisaatti kennameef warri Ogaaden kan magaalaa guddittii godhachuu malan magaalaa godhee ture. Garuu yeroo san warri ONLF bal'inaan waan socho'aniif nageenya daandii fi fageenya magaalattii mootummaa jiddu galeessaa irraa ta'uu tilmaama keessa galchanii Jijjigaan akka ergisaatti akka itti fayyadaman kennaniif. Garuu magaalattiin kan Oromoo ta'uu hundi ni amana ture. Waajjirri OLF yeroo chaartaraatu achi ture. Booda keessa shira qondaaltota TPLF fi nagada kodorbaandiitiin machaaniin uummata lamaan jidduutti walitti bu'iinsa daangaa ilaallatu akka uuman godhan. Kana irraa ka'uudhaan shiruma TPLFtiin riferendamiin akka godhamu taasifame. Kana sababeeffachuudhaan mallattoon filannoo uummataaf dhiyeessan irratti karaa Oromiyaa odaa danquu yoo fayyadaman uummanni Ogaaden ammoo gaala mallattoo godhate. Asirrattis warri Oromiyaa bakka bu'an dogoggora seenaa hojjetaniiti jiran. Kunis odaan uummanni Oromoo daangarra jiru gaalaa fi loon horsiifatee jiraatu biratti odaan beekumsa uummatichaa hin qabneef dhiyeessanii turan. Uummatichi hangi tokko kan beeku odaa isaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo irra jiru ture. Kana irraa ka'uudhaan uummatichi gaala isaa waan jaalatuuf odaadhaan quudhiisee gaala filate. Garuu bulee ture uummanni Ogaaden lafa keenya gallakkisaa ja'anii uummata Oromoo gaala filate ari'atan. Yeroo riferendamii sana ammoo magaalaa Jijjigaa kan Oromoo ta'uu walii galanii riferendamii keessa akka hin galle walii galaniiti turan. Garuu turee bulee shira qondaaltota TPLF gargaaramanii uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa fi naannoo isii kana turan akaakayyuu dabranii taranii abaabayyuullee irratti jiraatan nama miiliyoona 1,200,000 ol kan ta'an ari'an. Uummata Oromoo kana yeroof uummanni Oromoo gara dakaa birmatee fi simatee bakka adda addaa qubachiise. Kana booda kunoo maqaa Jijjigaa loqoda Oromoo jijjiiranii loqoda Somaalee Jigjigaa ja'anii moggaafatan. Waluma jalaan hidhattoonni Ogaaden Liyuu Haayilii ja'amanii qondaaltota TPLFtiin leenjifaman Oromiyaa irratti bobba'anii poolisii Oromiyaa irratti haleellaa deemsisan. Uummata baay'ee fixanii kaan buqqaasanii lafa Oromiyaa baay'ee dhuunfatan. Karaa tokkoon warri TPLF karoora Oromiyaa xiqqeessuuf itti fufan karaa hundaan muranii warra ollaatiif kennu itti fufan. Bulchitoota godinaallee maallaqaan ijajaamsanii akka dabarsanii kannan godhan. Keessaahuu bara Hassan Alii, Humsaa Dammaysaatii fi Muktaar Kadir lafti Oromiyaa baay'ee dabarfamee kenname. Bara Lammaa Magarsaa ammoo waa'ee Dirree Dhawaa, Shinniilee fi Cinaaksan ilaalchisee poolisoonni Oromiyaa gaafii dhiyeessinaan rakkoo warra kaaniituu keessaa hin baane. Kanatti hin seennu haja'u deebii kenneef obbo Lammaa Magarsaa poolisoota Oromiyaatiif. Kunis maal na dhibdee haja'uuf keessaa qaba ture. Dubbiin Dirree Dhawaa kun jalqaba bara chaartaraa warri Iisaa Somaalee Ifinjaan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti alaabaa Jabuutii dhaaban. Achumaan uummanni Oromoo Dirree Dhawaa jiru bahee alaabicha buqqaasee jarattii achi ari'ate. Achumaan Jibuutii keessaan baqatummaan kan jiraatan Oromoota kuma baay'ee ari'achuudhaan warra duraan Iisatti heerumallee ajjeesuudhaan kaan qaluudhaan kuma baay'ee uummanni addunyaa birmatee fi gara biyyattii deebisanii qubachiisan. Jidduu tanatti yeroo san OLF ba'aa keessatti akka gaarii sosso'aa waan tureef daandii baaburaatii fi makiinaa cufuun akka homtuu Jibuutii hin seenne godhan. Achumaan uummanni Jibuutii fincila kaase.
Poolisoonni keellaa eegan hundi keellaa gadhiisanii Jibuutiin waan garagaraa Oromiyaa irraa waan argattuuf yeroo waan kana dhaban jaarsummaa uummata Oromootti ergatanii sangaa adiitti uffata adii uwwisanii Oromoo kadhatanii araara buusan. Durumaanuu shira hooggantoota wayyaanee waan tureef Dirree Dhawaa federaala jala galchan. Saboonni achi jiran dabareen akka bulchan godhan. Galiin achii galuu garuu kan federaalaa akka ta'u godhan. Mootummaan federaalaa lafa akka hin qabne osoo beekaniiti. Eegaa warri Ogaadeen Somaaleen kaayyoo isaanii kaayyoo Somaalee guddittii gama Ziyaad Barreefaan hoogganamaa turte san Somaalee hanga Mojoo fi sulula guddaa Itoophiyaa qaxxaamuree deemu gadi dhuunfachuun barbaadu. Kun ammoo kaayyoo Somaalee guddittii ijaaramee hoogganamaa ka ture ONLF jaama. Hoogganaan dura ta'aa kan ture miseensa humna galaanaa Ziyaad Barree Admiraal Mohammad Aadamiin kan hoogganamu ture. Ammas yoo ta'e nama biyya Itoophiyaatti dhalateenii miti ONLF kan hoogganamu. Kaayyoon Ziyaad Barree saniif keessaa qabu lammii Ogaadeen katee ammoo Dr. Dolal kan ja'amu ture. Miseensi hojii raawwachiiftuu isaanii ture. Garuu kaayyoon Ogaadeen Itoophiyaa irraa fottoquu hin deeggaru ture. Somaaleen Ogaadeenii fi Oromoon obbolaadha kaja'u ejjennoo cimaa qaba. Booda walgayii hora qabna ja'anii Ogaadeenitti yaamanii odoo bakka walgayii hin gahin karaatti haxxee itti hidhanii ajjeesan. Warri gartuu Admiraal Mohammad Ziyaad Barree kanaaf eegaan kaayyoo warra Somaalee Itoophiyaa ifiin ja'anii Jijjigaa dhuunfatanii Baabbilee Dirree Dhawaa Moyaalee guutuu isii karaa Baalee aanaalee tokko tokko karaa Cinaaksanis babal'ifataniiti jiru. Kana uummanni Oromoo callisuu hin qabu. Hammataa jechuun gogummaa itti fakkaatu baay'eetu jira. Hammataa jechuun gogummaa kan itti fakkaatu baay'eetu jiru. Aangoon mootummaa federaalaa harkaa qabaachuunis biyyi Oromoo qiccaachisuu osoo hin taane kabachiisuu qabu jechuudhaan mootummaa federaalaatiifis ergaa guddoo dabarseeti jira.